Eshi kabajamtoota fi jaallatamtoota maatiiwwan kaasuu shoo akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi badhaadhaa akkam jirtu bakka jiraattan lafa jirtanii fi bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti isin biraa ga'u isiniin jecha akkam jirtu jirra isin akkam jirtu yoo yaa jedha Oromoon akkam jirtanii fayyaa keessanii illee nagaadha isinillee bakka jiraattanii isiniin jenna akka badii balleessaa keenya oduun taane qaayaa'u isinirraa illee fagaannee jirra samoona tana kanaaf haa ta'u immoo akka garaan nama godhan ta'anii akkuma baraat ta'anii wanumaa fi isiniin jedha bakka jiraattan bakka fayyaa nagaa taatanii isiniin jedha jirtu kan maatiin uummanni Oromoo hundi keessan nagaa jirtanii warroonni onlaayinii irra fayyadamtanis warroonni fayyadamnis bakka nagaa fayyaa taatan yeroo isaa kana nagaadhaan eeddan isiniin jedha beekammaa fi baluun nageenya waaqayyoo isin haa gaafattu san booda immoo walitti deebinaa jechuu barbaadetananii bakka jiraattan. Ashama harka fuunee maatii keenya nagaa keessaniif haa ta'u akkam jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqayyoo isinis akka nagaa taata waaqayyoo irraa abdii qabna. Egaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isiniif haa qaqqabu isiniin jechuu jaalannaa. Nutis nagaa keenya isin nagaa jirtanii nuuf jabaattu isiniin jenna maatii keenya. Egaa rakkinoo kaasuu wajjin deebinee dhufnee jirra. Akkuma samuuna viidiyoo isiniif qabeetti. Egaa har'a kaasuu immoo xiqqoo walitti araaramne ufnee isiniin jenna maatii keenya. Maalis sababa olollees jechuun walitti lolle garuu xiqqoo haa ta'u garuu walitti nattaare na fakkaate xiqqoo kaasuni. Innaa kanaaf gama isiniin jedha gin qofaa waan naqameef jiruuf sagaleen kee baay'ee hin dhageessisu ta'a. Kanaaf gama isiniin jechuu jaalladha. Egaa gara kaasutti isin dabarsine wayii dubbadda. Ayyeeshi galatoomii jechaa baluudhaanis haa ta'u waan jiru isinitti himtee turtanitti fakkaata. Wanti kun silaa waan himamuu miti egaa ishiin himte immoo rakkoo isin qabu. Nuti isin immoo nu waan ta'eef kanaaf rakkoon qabu yeroo tokko aggaatamanyiidha. Wanti nama qunnamus hin jira. Chaalenjii baay'ee darba namni. Chaalenjii darbu sanis immoo kaan rabbitti mateetuma kaan namatti mateetuma itti dhiisa. Kanaaf bal'atuun akka carraa taatee biyya saniitti hin beekas hin jiru. Natti isin himne yaa qalabatii hin beektu kaa warri geettii geessan yookaan immoo warri gaa'ela geessanii qalabatii jechuun waan guddaadha. Niitiin qalabatii harkarraa hin qabne yaa niitummaa guutuudha. Miidhaa Oromoon akkasi. Qalabatii abbaa warraatti godhatee qalabatii isaa sanbaaftee yoo kan gattu ta'e yookaan immoo akka carraa ta'e yoo kan jalaa kan badu ta'e niitiin sun abbaa manaa saniitiif niitiidhaan jedhamtu. Maaliif yaa'u harka laalaa namni amma fakkeenyaaf hundi keenyaa warroonni dhiiraa wal beekna miti ree wal beekna dubartii takka harka laala. Harka laaluu jechuun immoo qalabatii harkarraa yoo qabaatte qabamteedha. Qalabatii harkarraa yoo qabamne yaa'u kaadhima hin qabdudha akkasitti beekna miti. Kanaaf yaa'u qalabatiin hin bade haa badu isaa immoo rakkoon hin jiru. Rabbi fayyaa nuuf kennu hin binna. Kanaaf ani xinnoo ishii wanti ni haaree maafi akkamitti gattee ijatti gattee kan jedhu xiqqoo buufadhe. Buufaatas immoo eessa geecharee bakka geechuun jiru mana kee keessa mana alaa gara manaatti dheechanii manaa immoo garatti dheechanii qaba waan ta'eef sanumaafin obseetuma dhiisee ammaaf yaa'u bituudhaaf karoora qabannee jirra. Dirqama yaa akka gaafa turaa sanitti hooyyeedhaan deebifnee harkattis qabu baannu. Akka isin jaalatamtoonni kabajamtoonni keenya argitanitti biteefini harkatti deebisna. Kanaaf dirqamaan immoo namni qalabatii harkarraa hin qabne dasna jedhu gaa waaqayyoo dubbachuudhaafi maaliif natti hin tolu beektaa? Maaliif kanaaf giddii hanga ammaattuu turuu kiyyaaf yaa'u haaluma jireenyaa kanatti xiqqoo chaalenjii baay'ee jira waan ta'eef sanumaaf hanga ammaatti ennee kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya isiniin jira. Akkaataa ittiin gattee fi haala ittiin gattes isin taphachistee itti natti fakkaata. Isinitti isin ta'e itti natti fakkaata. Kanaaf jaalatamtoonni fi uummattoonni keenya yaa'u namni qormaata baay'ee keessa darba waan ta'eef biyya lafaa kanarratti biyyi lafaa tuni fatanaan ishii ulfaata. Kanaaf jabaataniituma jalaa ba'uutu wayyaadha. Kanaaf egaa an dubbachuu illee hin barbaanne waan kana maaliif dubbiin garaa nama nyaatti. Haalli ishiin ittiin badde garaa nama nyaatti waan ta'eef. Maaliif haalli ittiin badde jechuun kana jennee haala ittiin badde beekuu hin dandeenyu. Kanaaf fakkeenya akka waan ani beekatti gateetti haasofta.
jechuun sanis Dinaan beekatee akkas jechaa dinatti jiru dhugaa osoo hin taane dubbachuuf. akkas jechuu osoo hin taane beekaa gattee jechuu osoo hin taane yoon dogongores dhiifama na godhaa isiniin jecha akkas jechuu osoo hin taane akka ishiin itti badde garaa nama nyaata jechuun. Miti akkas badde amma osoo hin beekne bara amma ani namni narraa baasee namni gara harka qabeen narraa hin baasu ani ofii narraa buute bakka itti narraa buute waaqatu beeka ani beeku ingirii bakka itti buute ani bakka itti badde harka kiyyarraa buu kiyyaan beeka malee sa'aatii kam eessatti akka baate guyyaa kaba qabaate hin beeku jarraashumaa jechuudha. Akkasiiti. Kanaaf kaasuun ammoo yookiin akka irraa namni narraa baafatee yookiin ammoo akka ani waan baasee hin jira akkuma inni jedhe dubartii yoo qalabatee harkarraa qabaanne waan gaa'elatti seentee fakkaattu jettee jira miti kan warra gaa'ela seenne jechuudha. Kan akkasiiti kanaaf baafachuu dandeessaa jechuuf yookiin immoo akka olaanaa yaadni kee kun. No akkas jechuufis miti kaadhimamtu akka taatamte beektaa waan ta'eef kan saniiti rakkoon qabu inni baddu kana dhiisiti. Maaliif qabeenya si lubbuun namaas iyyuu hin badame jira. Qabeenyi hin badas hin argamas jedha Oromoon. Kanaaf waan badu immoo iyyuu gaarummaadhaa fi egaa waan badu tokkotti naaru ani dhugaa dubbachuudhaaf hin aare isatu aare malee ani naare homtuu natti nagaama. Garuu harka kiyyarraa bunna surure maaliif bakka waan naaf hin taane tokko ta'eeti deeme malee osoo waan naa ta'u ta'e hin deemu hin badu ture jechuudha. Kanaafuu namoonni bade immoo iyyuu taaranii yookiin itti uffatanii maal fidan waa fidan tokko hin jiru maaliif hin deemu kaa takka deebi'a hin deemu. Kanaaf hunduu gaarummaadhaa fi jechuudha. Kanaaf ammaa fi gaafa walitti deemnutti viidiyoo lammataatiin gaafa walitti deemnutti haala gaariidhaan walitti deebina qopheessineetuma walitti deebina. Kanaaf rakkoon hin jiru kan saniitiif waaqayyo fayyaa nu haa kennu waan guddaan fayyaadha biyyi nagaa nu haa ta'udha. Ani immoo guddaa kan hin jedhu bakka jirtanii fi lafa jirtanitti araara uummanni Oromoo bakka jirutti fi lafa jirutti nageenyi boora'ee dhumaa jiru kan hundi keessan amantaa qabdanii musliimni musliimaan kiristaanni kiristaanaan pheenteedhaan amantaa qabdanii waaqa keessan waaqa keenya haa kadhannu araarri haa bu'u biyyi keenya nagaa ta'u qaala'insi jireenyaa biyya irratti garmalee ol ba'ee biyya bobeechaa jiru kun yoo tasgabbaa'ee namni kamiyyuu gammachuudhaan gaddi tokko iddoo hin jiraanne gammachuudhaan jaalalaan jiraanna jechuudha hundi keenya yoo amma garuu namni kamuu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabu keessa jirra hundi keenyaayyuu. Kanaaf waaqayyoo hunda keenyaaf nagaa buusu jaalala walii nuuf haa kennu. Ani baluunis kunoo gammachuudhaan jiraachaa jirra. Qalabatiinis baddeedhaaf homaa wanti bakka sanii sochoon hin jiru abaddu ishiini. Kanaaf isinis lafa jirtanii fi bakka jirtanitti waaqayyo keessan kadhaadhaa warri biyya alaas jirtan warri biyya keessas jirtan of cinaadhaan nu dhabuu keessaniif hamma guyyaa har'aatitti dhiifama isin gaafachaa kana booda nullee baay'ee isinirraan fagaannu isinillee koomentii keessan nu barreessitanii jajjabaadhaa isin bira jirraa nu bira jirtanii nu jechuu keenyaniif guddaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechaa gaamee baluun dhaamsa biraa yoo kan qabaatu ta'e dhaamsa ishee dhaggeeffannee yoo walitti deebina yoo walitti deebinuus baannees asumaan yoo yaaliin jenna. Hundaafiyyuu kan badeef jechuudha kaa'e ifa manaa goote ka ani jechuun ofii ammallee sina garuu akkuma jedhe maaliif kanaa oluyyuu hin bada. Kanaaf ishee arginu sirgadu. Kanaan dura jechuudha mudannoo kana nu mudateera dhugaa dubbachuudha. Kan kana olii jechuudha waan guddaa jechuudha kan jalaa badee. Egaa namni lafa kanarratti ta'ee kan fattanamne hin jiru. Namni fattanaa agarrees hin jiru. Innaa fattanaa kana hundumaayyuu kan yommuu tamaskiin jedhanii of keessa darbuudha malee kuni ta'ee kuni badee jennee aaruu hin qabnu jechuudha. Eenyumaayyuu ta'e aaruu hin qabnu. Maaliif aaraanis wanni hin deemu waan ta'eef takka deemee wanni deemu jiraare hin jiru. Kanaaf egaa waan bade hundumtuu gaarummaadhaa fi namni iyyuu bahee hafaa jira. Qabeenya isatu namnu bahee gisee kana alatti hafaa jira jechuudha dhugaa waaqa. Innaa kanaaf iyyuu waan aartu tokkollee hin jiru.
Kasullee kinoo amma ifama sii godhe naan jedhee qalabatiinis sun deebuu baatu kan biraa fakkaattiin isaa hin deebi'a. Rakkoon qabu waan naaf fayyaadha akkuma inni jedhee fayyaan hojii jiraattee hin bitama jechuudha. Innaa qalabatiis immoo kaawwatanii fi miti waan nan lapheedha. Jaalalli hojii lapheedha malee qalabatii ani miti kan mul'isu miti. Lapheedha oo laphee ani ol jaalatan ani qalabatii godhee fi kaasuu hin jaaladhu. Yoo jaalalli laphee koo keessa hin jiraatin qalabatii godhee fi jaarsa koo jedheenii maaliif innis guwatee fi miti immoo qalabatiin keenya laphee keenya jaalala waan nan jechuudha. Kan qalabatii jaalu jaalala qalabatii godhatanii faayidaa hin qabu jechuudha. Amma dubartoonni baay'ee qalabatii godhatanii kan asirratti deemanii jiranii. Hedduutu jira. Baay'eetu jira. Qalabatii osoo qubeellaa harkarraa qaban jechuudha. Dhiironnis osuma qabanuu akka hin qabne kan asirratti dubartii hariyaa wal guyyaa meeqatu jira. Baay'eetu jira. Hariyaa wal jettee. Hariyaa wal jechuudha. Maaree dhugaadha. Hariyaa wal qabu. Shin jalaan ni cita jettee malee hariyaa wal jechuudha. Jalaa fi du'a. Kanaaf kanaaf maatii keenyaaf hoosanii jira dhugaa dubbachuu baay'ee tokko naaf qofaadha waan ta'eef baay'ee tokko naaf qofaa qoricha isaatiillee natti maayii gidduu naasaa jiran kanaaf qalabatiin hiikaa hin qabu. Duraa warra keenya durii qalabati malee dhufuu miti hin jiraayi. Jira ta'e qalabatiin duruma jirti malee. Waan masarata warri keenya maanguddoon. Warri durii hin jira. Jira qalabatii mana akkamitti ol fuudhare. Qalabatiin garuu warra durii keessa jiraates jiraachuu baates hin beeku. Garuu amma akkatti beeknutti yaa'u namni tokko gaala gaggeessuuf dirqama. Maal fidee fi dhufeen maanguddoon bahee taa'ee keessattuu warroonni fira gara micayyoodhaa ba'anii qalabatii godhee moo hin goone qalabatiitti godhate moo ittiin godhanne qalabatii kana akkamii bitee warqii yoo bite moo artee bitee laalanii sukkumanii. Sukkumanii? Akkanatti riganii laalanii hirrigu yoo wanti sun horjii taate wanti kun jarri lamaa yoo walii galte rakkoo hin qabu. Jarri lamaa walii galuu baattee garuu intalli amma immoo waan wayiitii jira beektaa maaltu jira seete sabni kun sabana tashaashaani. Fedha abboota lamaatti irratti hundaa'a. Abboonni lamaa walii galtee rufatti fixattee mana tokkotti galti. Mana tokkotti erga galteen booda araaramu heerumee jira. Isinis natti mufatina isa kana eegan jaaladhe namni addaan na baasu hin jiru naa fixaa ishee warraan jette. Nama kun hin jiru dirqamaadhaaf abbaattis waa wayii uffisanii san booda jarri lamaan qalabatii isaanii godhatanii haala akkasiitiinis jiraachuun zamanni ammaa kun baay'ee waan nama cinquu miti yoo abbaan of cinquu barbaade malee haala gaariidhaan yeroo nuti immoo yeroo keenya sanitti yeroo godhamu sanitti yaa'u akkanaas baay'ee reeffa faashina tattaa jira. Akkasis hin goone haa ta'u wantuma seenaa gisee saniitiif garaana nyaatte mana qalabatii waan biraafillee miti sinin jedhaa jaalatamtoota fi uummattoonni keenya. Kanaaf sharnuu godhuu yaadin dagatinaa sinin jechaa isinis bakka jiraattanii lafa jirtanii fi bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isinaa qaqqabuu sinin jedhaa. Ani gama kootiin haga naman jedhe nagaa natti fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti isin jaalannaa isinis akka nu jaalattan abdii qabnaa. Nageenyi waaqayyoo bakka jirtanii fi lafa jirtanitti isin biraa fagaatinii sinin jedhaa horaa bulaa deebanaa isin jaalannaa. Egaa nagaa maatii keenya bakka jirtanitti waaqessin wajjin haa ta'u. Viidiyoo keenyallee egaa chaanaalii keenya nu guddisaa piliis. Subscribe warri nuun goone subscribe nu godha maatii nuuf taa'ii share like nu godha isiniin jedha iddoo rakkoon jiru immoo yookiin dogongora iddoo qabnutti gara koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna. Egaa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaa nuuf ta'a horaa bulaa isiniin jenna. Raadda. Isin jaalanna.